Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa keessanii alhamdulillah rabbil alamin nagaa koodhaan jirra. Harka fuune hundumti keessanii baga nagaan jiraatanii namoonni mana kana haaraa taatanii subscribe godhaa na jajjabeessa. Har'a waa'ee maatii durii jechuudha. Fakkeenya nama kamiyyuu waan jiru fakkeenyaaf yaadam caan tokko jette irratti dubbachuu fedheetan yeroo maatiin dur waa balleessa nama fakkeenyaaf dhaggeeffannee walitti deebinu intala babaluu dubbatanii naani bakkeetti argina mootiin dhaabbatteedhaan yennaani fidde godha keessoo baluu qabda sababiin isaan dubbiin sun naannee sitti dhufaa irra jira balleessa wallaahi wal fisiise wallaahi والله وامنا نما هندا جرو دچو والله يا ربي تمرا akkasuma biraasa kuma kan ugamu jana asa bishada asufte ugamu jana kuni fakkeenya dhugaadhuma kuni mana nama hundaa jira doondumaa jira kun amma fakkeenya maatiin nurraa jecha wanti ishee nama jedhaa tokko waan dhugaadhumaa nurra jiru nurra ga'ee darbeedha jechuudha yoo namni ijoolleen namni tokko safaraa maqaa nama dha'an illee alii deemaadhaan nu hari'u yeroo nuyi akka carraan umma dhageenyu immoo kan keenya immoo maal beekna maarreedhaan immoo manaa nutti ka'ugaa maaliif nu sodaachisuudha kadhadhiitu nu akka gorsaatti yaada isaanii akka gorsaatti nuun immoo amma eega nama guddaa taane maatii keenyarra fooyya'aa taane ilmaan keenya yoo rabbi nu guddise jechuudha ilmaan qabnu yeroo dhiiras ta'u dhalaas maal gochuu qabna gorsuu qabna yeroo amma fakkeenyaaf maatiin keenya nu lolu miti reema waan akkanaa yoo dhaga'anii fakkeenyaaf nu lolu nu ari'uu nu arrabsu nutu reebama isa kan nama biraatti nutu manaa reebama jechuudha maal gochuu qabna ree nummoo maatii keenya irra yaada bishaataadhaan ilmaan keenya guddifachuu yoo feene irra caaluu maatii keenya irra caallee argamu yoo barbaanne ilmaan keenya bakka guddaa ga'uu yoo barbaanne inshaa Allah rabbi bakka guddaa nuuf ga'u namni kamiyyuu gaafa waa'ee nama biraa dhageessan ijoollee keessan mana keessaa tumootuu hin taane ilmaan keessan walitti qabdanii jechuudha durbas taatu dhiiras taatu laakottu ilmoo koo taa jedhanii ilaa intala balabaluu namni akkana jedhaa jira sobaaf dhugaa isaa rabbitu beeka isin barnoota keessanitti jabaadhaa jireenya keessan irratti jabaadhaa nu har'a isin guddisuun akka isin bor nama taataniif akka isin bor bakka guddaa geessaniif jennee ilmaan keenya walitti qabnee galgalas yeroo taphatamus yeroo kamiyyuu namni jira yeroo gorsaa maatii keessatti namni galgala gaafamu nyaata nyaatee taa'ee kolfee taphata kanaafiyyuu ilmaan keenya akka warra keenya durii sanarra akka isaaniitu hin ta'in isaanirra caallee ilmaan keenya guddisuu qabna immoo ilmaan keenya gorsuu qabna wabbira keenya ilaalmoo akkana akkanni kun sin baasu nama akkanaa wajjin sin deemni haala haqilaaqa akkasiisa of keessaa balleessi barnoota keetti jabaadhu waan rakkatti sin gargaara hammoomni kiyyaatti sin gargaara sin deggera kanaafiyyuu nama akkasii wajjin sin deemni amala akkanaa sin godhatini jennee ilmaan keenya gorsuu qabna ilmaan keenya teessisnee gorsuu qabna jalqaba jechuudha ama maatiini dhugaa rabbii dubbachuudhaaf isa namni bakkee balleessu
nutu mana arrabsama nutu mana lolama an keenya immoo maalitti beekna maaloodha jedhama akkasuma ta'e nuun immoo isaan irra fooyyaa ilmaan keenya guddisuu qabna dhugaa rabbii taanaa waa'ee ilmaanii jechuudha waa'ee guddisa maatii keenya irra nuti irra caaluu qabna akka isaan nu guddisanii irratti nummoo caalmaatti ilmaan keenya bakka guddaa akka ga'anii fi irratti hojjechuu qabna ilmaan keenya yeroo 2 yeroo 3 taa'a jennee gorsuu qabna utuu lolinee jechuudha abalokkan sadarkaa kanarra jira sadarkaa kanatti si arguun fedhu jedhanii akeekkachiisatti kennu yeroo 2 yeroo 3 jechuudha kana booda ilmaaniyyuu yoo rabbi namaa qajeelche hin qajeelti yeroo 2 3 itti himtee isa booda akka durii sanatti yoo ta'u baatiyyuu reebuudha minaan dhorkachuudha dhugaa rabbii taanaa rabbiin nuuf haa qajeelchu malee nummoo maatii keenyarra fooyya'aa ilmaan guddisuu qabna waa'ee ilmaanii irratti jechuudha kun dhugaa rabbiiti waanuma dhugaa maatii keessa jirudha waanuma dhuguma hawaasa keessa jirudha hawaasuma keessa jiru hawaasni maatiin keenya garuu utuu nuuni taa'e jedhanii nuun gorsin asuma golattoon luwariyu nu arrabsu nu reebuudhuma jalqaba gorsa nu barbaachisa jalqaba daa'imman yeroo 2 yeroo 3 itti manii gorsuudha yoo gorsanii gorsan didde reebuudha kana booda kanaaf jechuudha haala sanarra nuun immoo fooyyaa ilmaan keenya barsiisuu qabna ilmaan keenya gorsuu qabna akka isaan bakka gaariitti argaman illee himuu qabna maaliif jarriyyuu sababa barnoota dhabaniif nummoo warra manaa baanee biyya namaa kanatti illee akkatti namni dhala isaa guddifatu akkatti namni jiraatu waanuma fedhayyuu baranne dhugaa rabbii amma fakkeenya biyyaa baane yuunivarsiitiidha malee nuni akka nama yuunivarsiitii wayii galeedha malee kayyoo nama kolleejjii seeneedha malee birrii duwwaadhaan miti waan ta'e dhugaa rabbii tanaan birrii duwwaan fayyadamne akka kiyyatti waa meeqa fayyadamne waa meeqa maaliif amma namni fakkeenyaa waan baay'ee irratti keessumaa haala maatii guddina ilmaanii irratti akka abbaa manaa fi mana jireenya mana keessaa irratti manni siin seentan mana nama gaariidha abbaa manaa fi mana gaariidha tanan amala gaarii sanarraa fudhattu yoo isaan nama manaa gadhee ta'anii ammoo amala isaanii sanarra fooyyaa maaliif akkas ta'anii lakkii boo rabbi kana nun godhinii jenneetiyyuu du'aa godhan nama mana waan taane yoo dhanne kana godhan anamma fakkeenyaaf nama mana baay'ee nama 2-3 hojjedheera hundi isaaniiyyuu nama gaariidha akka fakkeenyaatti jechuudha kanaafuu jabaannee ilmaan keenya irratti guddisa ilmaanii irratti jabaachuu qabna rabbiin ilmaan nuu kennillee ilmaan bakka geessu nuuf godhu ijoollee immoo gorsa barbaachisa amma fakkeenya gaafuma umurii isaanii waa hubachuu jalqabu kana itti himuudha takataattaluudha yoo waa namarratti argan fayyuma lafaa kan reebuutu hin ta'in gorsuudha gattaa'e jedhanii gorsuudha kanaaf iyyuu nuun immoo maatii keenya irra caaluu qabna isa durii sanarra caaluu qabna utuma ijoolleen manaan balleessin ijoollee ofii reebuurra gorsuudha akka baluun ta'in akkanan ta'in amala akkanaan godhatin jennee gorsuu qabna dhugaa rabbii taanaan miidiyaa kanarratti inni kaani waanuma dhugaa jiru biyya darbe durii as fideetiyyuu nama kolfisiisee nama taphachiisa inni kaan immoo waa tokkos faayidaa tokko waan namirraa baratu kan hin qabne waan tokko waan keerii kan hin qabnetu dhufaniituma tiktookii kanas ta'u kara fedheen dhufanii arraba faa baasu waa tokkon dubbataniif akkana jedhanii arraba faa baasanii tokko mi'a kanarraa namni jarruma warra akkasiitii follow godhu waan nama dhibu wallaahi billaahi torbee tokko gidduutti follow isaanii kuma meeqa galaaf warra zim jedhee arraba faa baasu warra zim jedhee nama waa tokkon dubbatanii zim jedhanii matu akkana jedhaniiru viidiyoo daqiiqaa 10 daqiiqaa maalii 10 subhanallah daqiiqaa 5 sekendii 5tti akkasitti waraabanii gadhiisu jechuudha isaanumatu follow guddaa argata waa tokkotu hin dubbatu waan hin taane hojjetanii meenni isaan follow argatan barumsa maalirraa argataniiti kan follow gootaniif dhugaa rabbiiti nama barumsa irraan argan nama waan keeriin hojjenne
mee follow warri itti godhan kun warri like itti godhan kun maali faayidaan isaa maalirraa argatta warra waan keerii gadhiise immoo follow godhanii fi rakkoo hin qabu waan keeriidha waanta ta'eef kanaafiyyuu rabbiin nama ilmaan isaallee haala gaarii irratti guddisuun waan godhu maatii gaarii maatii jaalalaa rabbiin waa taasisuun immoo maatii keenya duriirra caallee argamuu qabna akka jaraa sana durii miti garuu ijoollee biratti waa haasa'uun akkuma tufufetti ta'a ijoollee biratti waa haasa'uu dhiisuun jechuudha waa haasa'uu dhiisuun fakkeenya waan haasaa yeroo haasaan ijoollee biraa ari'anii haasa'uun inni kun gaariidha garuu immoo namni bakkee balleessaa nama biraa ani mana ilmaan kiyya tumuu reebuun faayidaan qabu balleessaa nama biraa yoo nagee ilmaan kiyya walitti qabee akkanatti gorsuun qaba akkanan ta'ina haalli akkana nama akkana ta'e aglaaqee akkas ta'e isin kana gochuu hin qabdan jedhamee ilmaan ofii ka'anii ta'anii gorsuudha inni biraan ijoolleen galgala jechuudha dhugaa rabbii ijoolleen galgala teessee nama wajjin haasa'uu dhiiftee daftara qayyabachuu qabdi quraanas ta'u quraana isaatii quraanaati ijoollee ofii akhlaaqa gaarii irratti guddisuu yoo barbaanne qabeenya yoo dhabne yoo jechuudha sammuu qabaanne sammuu kanaan waan qabnuun ijoollee keenya bira dhaabbannee gorsuu qabna ijoollee biratti waa haasa'uunis hin ta'u yoo waa dhagaan immoo ijoollee takkaadhumatti reebuutu hin ta'in takkaadhumatti reebanii maal jechuutu hin ta'in gorsuudha yeroo 2-3 gorsuudha akka isaan bakka sanan dhaabban akka isaan nama hin taanerraa fagaatan gorsuudha itti himuudha akkasii rabbiin nama ilmaansaa haala gaarii irratti guddisuu rabbiin waa taasisuu waa'ee maatii durii keessatti seenaa dhugaadhuma jiru bakka hundaa jira kuni nuun durii maatiin keenya mala haadha seetiif ani ishee guddisaanii dhiqaalaa ishee guddisaa jedhaniitu nutti baasanii nuun gorsan akka jedhanii waan namaa yoo dhaga'an yoo bakkee dhaga'an isa namni waan kan keenya hin beeknu maaloo minaa hin jedhamti mala haadha seetee warreen keenya immoo ishee guddisaan dhiqaalaa ishee guddisaa mala haadha ishee manatti dhalti warra manatti dhali kan manatti lama haadhalee jiru haati immoo gabaan gootu hin qabdu warri maatii sanaa haati hin gargaarti haatan keenyaa haati warran keenyaa immoo sobaniiti mala haadha nu sodaachisuu isaaniiti dhugaadhaan nu fayyadeera nu fayyadeera akka jedhanii nu loluun isaanii isaan nu loluun nu fayyadeera keessumatti maatii yeroo argan nama loluun faayidaa guddaa qaba nama loluun faayidaa guddaa qaba garuu ammoo gorsuunis bareedaadha haati amma warri durii kun ta'anii gaafa ijoolleen guddattu nama gorsan jechuun nama lolu malee lolaa wal keessa fidu malee taa'anii nama gorsan utuu taa'anii nama gorsanii bareedaadha lolaa wal keessa yoo fuudhama wantichi rabbashamaa wayii dhalaa namaan galu jechuudha akkasii rabbiin nama akhlaaqa gaarii irratti ilmaan isaa guddifatu nu haa godhu nama maatii keenya caalee ilmaan isaa guddisuu irratti gahee guddaa argatu nu haa godhu gahee guddaa taphatu nu haa taasisu rabbiin innarraa waa'ee guddisa maatii guddisa haala maatii duriidhaa fi haala guddisa daa'immanii akka ijoolleetti guddisanii waan baay'ee of keessaa qaba namoonni mana kanaaf haaraa taatanii sabskraayibii laayikii godhaa na jajjabeessaa dura laayikii godhaa koomentii barreessuu duratti tokkoffaa laayikii godhaa sabskraayibii godhaa achi koomentii barreessaa yaada kanarratti namoonni yaada akkasii qabdan dhugaadha jedhaati barreessaa warri kana booda immoo seenaa mataa keenyaa tokkoon nama fakkeenyaaf seenaa mataa keenyaadhaan isinitti himaa gara fuulduraatti namni akkamitti jireenya kam keessa darbitee akkas geesse kan jedhamu seenaa keessanis namni natti immoo barbaadan asirratti isinii baasa maqaa keessan utuu hin dhayini seenaan mucaa tokko kana jedhee seenaa keessan isinii gadhiisuu hin danda'a kanaaf iyyuu guyyaa har'aa waa'ee daa'immanii guddisa maatii irratti dhufne yeroo gaarii naa qabaadha assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh isin jaalladha laayikii sabskraayibii naa godhaa